Camni waggaa dhibba narganne dhidhiibba har'as na dhukkuba madaan cigileerraaf godaannis ni jilba yoo taateef dhidhiibduu jaba kan koo hin cabinsiin jedheen ture kan koo yoo taateef dhidhiibduu jaba kan koo hin cabin hin dabin yaa hirkoo koo karaaf garaan keenyaa ta'u tokko. Yoo taateef dhidhiibduu jaba kan koo hin cabin hin dabin yaa hirkoo koo karaaf garaan keenyaa ta'u tokko. Kanarra gamanaa ejjennoo geeddaree boroo gama sanaa antuutaaf adurree kan walitti godhe nu hambises kana wareegamu sabaaf. Jiraadhu saba koof hanga bilisummaa nuun jettanii gaafas bultee ejjennoo keessan maaliif gootan lama ta'us firri gaafas tokkichummaa qofaa kanarra baan tolee garaan sinii mormaa ta'us falli gaafas tokkichummaa qofaa ani jedheera of eeggachaa sirba kan nu cinaa bofaa qorom. Qabsoofne injifannoo galmeessinaan kalee waancaa keenya ta'e tokko sirbaa galee. Qabsoofne injifannoo galmeessinaan kalee waancaa keenya ta'e tokko sirbaa galee. Erguma goobanaa baras dogoggoree madaa fayya dhorkee dhiigni raammoo horee. Siibodde yoona tokko immoo kan nama rabsu inni babaayisa bahe nu waanuma tasaarra bulanii nama kaaduu bulanii nama ganuu iddooma burcuma argachuudha waan cimaan inni boodaan qabsaa'us inni fuulduraan qabsaa'us sunuma akkas Oromoo inuma duuti qoraan keessanis nuti daamaa taane. Artistoonni baay'een abaluu naa sirbi abaluu naa rabsi maaloo abaluu nama gombisi jee naa sirbi hin gombisu borimmoo deebite waan biraa softi jirri waliigalteen keessa waan biraati. Warra amma keessumaatii godinaaleedhaan walitti nu kaastan Jimmaan bakka buutanii Dooktara Biyyii jettanii footoo kaatan. Dooktara Biyyii namni jaallan hin jiru hundi keenya iyyuu baajaajinuu. Manna raqee, manni farsoo, baajaajiin, buzeef takkeenis hundi keenya jirra. Arrasanuma isaanii miti dhaabadha kan mormaa jiru. Sirna isaatu maaliif Oromiyaa gam tokko danqoodan jennaa malee nama dhuunfaa miti. Ishi amma Jawaar Mohaammed nama Oromiyaadhaaf feesbuukiidhaan falme. Boru yoo garagalee duuba isaa maal beeyni? Duubni isaa arruma murtaa inni of ilaaluu qaba. Qabsaa'ota kan biraas immoo warra jechuun koo maal beekna? Kan beeknu nuti uummata keenya uummanni keenya tokkummaa qabaachuu qabda. Yoo tokkummaa qabdan ta'e boollatti gannamaa jirtanii isin gowwaan ta'inaa dhaloota qubee warra gadaboo jedhan Jimmaa warra sandaaboo jedhan Wallaggaa warra baabboo inni kaasitti nyaata daabboo. I wanna tell you the facts. Si soban sobamini. Na namani no barbaachisaa ta'e. Na amanuu keerraa kaayyuu rakkinni. Warra amanni nu ganaara waan ta'eef Oromiyaa walitti deebi'uu hin qabdu. Sabni kun sheemii ta'uu hin qabu. 500 Buzeen irraa areeda waa ittiin kutatu hin qabu laakuma. Bordofanii kuma godhanaaf haa kennanii chii booddee akka jedhamu tokkooti itti garagalee. Hin ta'u yaa Oromoo. Viidiyoo kana deebi'een baay'ee wayii garuu nama 219 hundi keessanuu galatoomaa. Yeroo ammaa kana shira guddaa xaxamaadha. Even nama biraa dhiisa. Anaaf qaama koo gidduutti iyyuu waan baay'eetu hojjetamaa jira. Hojjedhaa warra hojjettan, hojjetamaa warra hojjetamtan. Nan laallatu naan. Mana koottan agabuu du'a. Manni koo amma sheemasin YouTube irratti Buze fannaa itti ilaalaa jirtan. Yoon cubbu'aasee fi yoon dogoggora dhiifama naa godha. Immachaayettee, immaraattee, minaamin jechuun mooraalii wal buusudha. Jedhi. Atuu beekta waan godha aartu waan ta'eef abbaan akka jettu jechuudha. Sammuu walii yaadnu. Uummata Oromoodha kanan yaadaa jiru yaa Oromoo. Kan gabrummaa baatu uummata Oromooti. Rakkoon roorroo dhufa. Roorroo tokko dhiibee dhufe
Achii booddee inni uummanni kun qabsoodhaaf qoma dhiibee deemata. Anu nan deemadha mitire. Yoon deeme sana du'aa mar dhala koo naan guddistu. Garuu Oromoon shawwada dogoggoruu hin qabnudha waan jechuu barbaade galatoomaati. Isinin jaaladha isinin jaaladhu yoo dogoggortan isin jaaladhu. Yoo dhuguma Jimmaan Arsiin Wallaggaan Booranaan maqaa wal dhooftan ta'e afaan Oromoo bartan. Hin bartan. Warri 200 fudhatanii immoo 200 fixanii sangaa isinii qalanis nyaattanii quuffattanii bornii beeloftan. Hagaboo keessan dhaabattan. Rabbiin immoo isin garraa jira. Abbaan dhugaa jechuudha. Dhiiga nama qulqulluutti taphadhaati. In milkooftan laasumni in milkooftan. Yaa Oromoo naa dhaggeeffadhaa kana. Hamattu. Gantu. What a bullshit. Oromoo ngurgurina, Oromoo bitina, maalo. Iyyesa na jesina. Keessumatti immoo numati jaabatanii. Oromoonis Oromoo keessaa ba'ee gaafa aangoo argate. Asuma deebi'ee jabaadhaa jedha. Dhaabni siyaasaa keenya yeroo baay'ee mormiin keenya Dr. Biyyiin fa'aa, Dr. Lamaan fa'aa, Jawaar fa'aa ijoo keenya keessaa waan hojjetaa jiran hin beeknudha. Harrayyuu hin beeku ani. Waan hin beekne hin beekan jedhu ani. Hin jedhu akkas. Hin arrabsus. Hin faarsus. Garuu waan hojjetan immoo uummata Oromoo yoo miitan madaan seenaa hin fayyu. Du'aan namaa abbaan koo du'ee darbe gadda fitadhee mataan koo naa biqilee jira. Wanti dheen gaddaaf irra taa'aa jiru kun garuu seenaaf galmoofti. Yaaboo dhala kee irratti du'a dhiiftee Jimma irratti saba walitti buustee iyyeessi gaafa duutu jettee Facebook irratti kan iyyitu harruma saba kee du'a oolchi. Kanaa jin sobiin. Na ajjeesaa kottaati. Uummata Oromoo 10 ajjeesurra iyyeessa 5 ajjeesurra anuu maal yoon du'e maal. What's new thing? Days. Garuu dhugaa hojjennu. The fact is fast. The fact cannot be beaten. You cannot kill the fact. You cannot kill history. History is always history. Tell us the truth. Do the fact. Our people has different level of understanding. Akkanatti nama waddutti namni biraas nama hubachuu isuu danda'a. Yoon ka'e dhagaa fudhu jedhee darbadhee mana rukute namni biraan dhufee rukuta. Oromoo du'a ammas. Akka waan poolisii keenyaaf birrii miliyoona kaffaltanii. Akka waan barsiisota keenyaaf birrii 100,000 kaffaltanii. Akka waan artistii keenyaaf wanteettanii. Artistiin immoo harma waan xiqqoo argattee fudhattee asinan fiige walaloo barreessinaan jetti. Oromoo itti naqaan. Ka'ii tabaluun dhayin jedhee barreessaadhaan. I want to tell you the facts. Please do that. Dhugaa hojjedha. Dhugaaf dubbadha. Dhugaan dubbatan taanaan dhugaan sitti dubbatti. Kalloo hin qallatte malee hin cittuu yaa Oromoo adaraa keessan. Uummanni Oromoo waan balleessan qabu boo. Nama ajjeesus of ajjeesus hin quufe. Nuyi duunee irraa barra. Har'a yuduwaadha baran. Yoo tokko paartii tokkoon faarfatin birriin 10,000 argamuuf. Yoo tokko paartii isa bulchaa jiruun faarfatin kondoominiimiin kennamuuf. Fuck the condominium. Fuck the villa. My people is greater than all. Sabni koo hunda caala. Ani immoo akka keessan taayitaa qabachuu miti. Ani afaan Oromoo baradhe. Afaan Oromoo baradhe beektanii. Afaan Oromoo miti. I'm sorry. Nan sobe. Afaan Oromoo miti. Ingiliffaan baradhe. Ingiliffaaf literaachariin baradhe. Shemtiyyuu xinnoo waggaa 2 3 barsiise. Gaafan dhufee gara aartii garummoo ijoollee kutaa 5 hin baratintu aartii sirba. Isaanumtiyyuu akka jedhii dhagaa fudhu jedhii. Eenyuun noofta? Eenyuun? Kan ajjeesu nuyi. Kan du'u nuyi. Diin namas gama jira. Harkoo qabatee akka godhaa.
kan nuti cabnu gaafa harki keenya harka cabse. Diinni kamiyyuu fiilla fiitii ifa manaa godha afaanii gaa. Ollaadha akka tasaanii. Fuulduraan addaan nutti dhufe nu een beeku. Deezommaam haati koo dutunnan. Garuu viidiyoo abaa'oo obko paartii eessaa jedhanii hunduu sun baalee qabata, sun jimma qabata, sun wallagga qabata, sun wanti qabata. Nutu waldhaa diinni keenya tokko akkuma sangaa adii burree fi gurraachisanii jechuudha. Do it. Gubaa oolanuu keenya sanyiin abidda keessatti margaadha dubbiin jiru. Adaraa rabbiiti. Meesajis ni barreessira Obbo Jawaar Mohammad. Jimmatti seera gaarii barreessitan. Gaafa sinattan dirreessin dhowwatan. Jimma miti kan dhowwate. Uummata jimmaa miti. Kan dhowwate bitamaadha. Paartiidha. Kan yaa'ee dillisee sirbus immoo kanuma jarri kaawwatan. Uummata jimmaa bakka hin bu'u. Jimma jechuun as ergannoo jira. Arsii nadhii gammadaa jira kanarra ammaa boonyuufi. Wallaggarraa bilisaa gaa ture. Kan biyya kanaaf du'ee dhumarratti immoo waardiyyaa godhatee Haile Sillaaseen ajjise. Gaafa du'a keenyaa boo'ichi tokko. Gaafa xinnoo mashee immoo wanti nufte immoo hunduu isin jettu isin warri paartiif warri aktiivistoonni gurguddoon kun beekamtoonni kun isin miti warra baandii nama 5 taanee hundoofne iyyuu gaafa lafa kennuuf jedhani Buze hariyee takkeen yookiin immoo tokko hariyee this is a fucking idea. This is a fucking attitude. Nta'u. Eessan hungeessu. Yoo dhugaaf taane uummata kanaaf dhaabbannu. Maaloo warra paartummaa keessa hin milkooftanii Oromoon kan asirraa fedhu. Madaa Oromoo bakka tokkotti suphaa. Yoo Itoophiyaa ijaaruu barbaadan dura Oromoo ijaaraa. Oromoo dhaabadhaa. Madaa Oromoo suphaa. Sana booddee erga fedhii sana guutan booddee na quba kanarra rakkoon jirti asirra. Mana kee minnaqa kutii gatii jedhanii bara seenaa. Kutii gatii shummaa jechuudha. Karaa biraatiin shabaatu rakkoo qabaa shabaa kutii gatii dhaabbiin kun. Jimmaan kuttee gattaa Buzee gattaa kaleessa anoo Oromoo hundaaf hin jedhaa oolle. Namoonni tokko immoo kaleessaa biyyii faarfachaa turte yaa biyyee xiyya oo kan jedhu dhuguman jedhe. Arroon beekna nuti hin beeknu baay'ee hin beeku kumaara san beeku. Anarras kan hin jedhu yoo dhugaa jette inni godhaan uummata Oromoo gammachiise waan gaarii hojjedhu sin faarfadhu abboo balleessi lagatti gannaqe sabni immoo haqeequ haaduu sabni gaafa nami 5-10 du'uutti ka'e arabaa barbaachan dhaqe isa hidhame. Haadhoo kee yoo du'aan baasne ammas anaa waaqayyoon birattis cubbuudha wanti kun. In order to make unite of Africa, you have to save your children first of all, and then you have to save your country, your region first of all. But by making your society, your neighbor, your kabele, your wreda, as the what charcoal, you make them. That's not good. I'm not activist, I'm artist. I'm talking in the artist mind, you know. I'm for people. I have no anything, I have no any idea. I love you. But correct this one and listen otherwise. Tell you the truth. I have said before. I'm saying now. I will say tomorrow. Thank you so much. I'm not begging you. I'm not begging for anything, any cent. If you want, close every door. The God has its way. Allah has its way. Work has its way. Diana has its way. Kristana waga fadafi Muslim. Rakesan. Peji Buze dhugaan immoo kana. Abbaan barbaade naggaadee na nagaddu birrii sin gaafatti ittiin kennina. Ani komediያን Buze gaafa jedhan keessan na gaafadhaati imo kootiin kotta. Barbaadan mana koo kotta. Gantuu mini hinganu gantuu naana nyaattu gantuu nan nyaadhaanis on barbaade akkuma kanatti nyaadha.
warri hattan kaleessarraa bartan Oromoota taatanii Oromoo walitti qabdanii duubaan shira geggeessitan hundi keessan azaabni lafarratti utuu hin du'in isinii qophaa'ee jira. You are gonna be fucked, no? In ta'u baqa. Ability ko bu'eeshi. In ta'u. Ariitee bartee baqatanii barsiisanii dhubeettanii. An kana booddee irraa qaba itti butaa hin beeku yoon Oromiyaa irraa du'ee dhabame qofa itti fuftanii waan barbaadan hojjetu. Firummaan dhala korraa kaasee hin jiru, haadha korraa kaasee hin jiru. Oromoo ajjeesaa jirtu, hidhaa jirtu. Amma deebitanii kan daawwatti deebistan Arsii fi Jimmaa fi Wallaggaa fi eessaa fi fidaa jirtan. Dirty idea. Maal barabaraan gowwaadhaa Oromooni. Barabaraan walitti fidanii saayikooloojii nama nyaachisuun musliimaaf kiristaanaadhaan nyaate manni nyaataa mee warri biyya alaa jirtan Ameerikaa jirtan alaa jirtan amma mee manni nyaataa mana nyaataa musliimaaf kiristaanaa jedhamee ni jira laata Ameerikaa jira ani hin beeku. Tokko dheengaddaa biyya alaatii maal naan jette biyya alaatii mana kiristaanaa jira warri kiristaanaa immoo dirqamanii nyaatu naan jette ani hin beeku. I finished. Yoo asaan asaameen dhumamu akka kaabineetti taasifnu akka artistii taasifamanii. Eelaa guddaan qabaa camni waggaa dhibba narganne dhidhiibba arra na dhukkuba madaan ciqileerra godaannis ni jilba yoo taateef dhidhiibduu caba kanko hin cabin hin dabin yaa hirkooko karaaf garaan keenyaa ta'u tokko kana irra gamanaa hejjannoo geeddaree boroo gama sana hantuutaa fadurree kan walitti godhe nu hambises kana wareegamtan sabaaf lakkiga yeroo hin boocii tokko jira beektanii yeroo hin boocii deeman tokko ture lammaaf Dr. Biin wareegamnu sabaaf yoon jiraate saba kofanga bilisummaa nuun jettanii amma bultee jennoo keessan akkan goone lama ta'us falli amma tokkichummaa qofaa of eeggadhaa sirba kan nu cinaa bofa kan sirbe sana san kenne sanatti bofa malee dhugaa waaqayyoo sannaan isatu affanee kaamsee akkanatti sirba harkaa fudhata irra kaa'ata irra ciisa. Warri wal loobii yeroo bitachuu barbaadan yoo barbaadan kanarraa sirbuu miti kan borii osoo barbaadan akkuma kottaa na bira birrii 15 faa birrii 5,000 faa jechuudha. By the way minimum koo birrii 5,000 fidee hin dhufinaa immoo Oromummaa fidaa kottaa tolansii barreessan yoo baay'eetti jimaa bitta maal kan biraa maal bittaa miti. Maanis goomsa gaa maal dhugaadha kun egaa buzee dhugaadha malee buzee sobaa miti. Isa sobanii kasa chaappistuu dhibbatanii ani qeesiidha miti. So I wanna tell you that, tell me what I gotta do to bleed you, my people when I am through. Tell me what I gotta do to bleed you, or everything you say I'm true. Wow, 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 goodbye for today. Kalau jalan asal jala buta firra buta benu, iju mata tes ni asal saban sobina, morkatonin sobina. Yoo sobaarte soba hin sobnaa jirra nuti isin immoo sobdanii wal lolnaadha. Uummanni addaan qoodamaa jira. Uummanni Arsii Jimmaa waliin jechaa jira. Warri afaan Oromoo hin beekne immoo bakka seexanni isinii fayyittu. Nu afaan keessan beekna silaati. Afaan Ingiliffaa warri beektan immoo isinitti himaan jira. But the last one is this. The fact one is don't touch my people. Don't kill my poor people, no? The last one for today. Like keessan tutti na ofisaa jiraam. Dam laakiin godina kaayi. Hayi. Laakii gootanii itti na caalchisaartu bar. Qabrii keessa jirtaa. Qabrii keessa hin jiru. Qabrii keessa jira. Itti maa warri na